Ashama harka fuudhee arftoota akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Nagaa kooti gilatiroobi har'ammoo diraamaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhufeera. Har'a diraamaan nu dhufte akkanaan hin jenne hibboo fi mammaaksa illee yeroo biraati kaasee hundaa hibboo mammaaksa hin gaa jedhee yaada. Diraamaan baay'ee namatti tola. Diraamaa afaan Oromooti. Baay'ee namatti tola. Diraamicha san immoo daawwannee kaanee walitti deebina. Diraamichi baay'ee namatti tola. Laalatii sirriitti yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Walitti deebinaan isiniin jedha. Asmara radiante. One. Yeah. Good. That. Lucky. Abang kan aku fisi. Malu itu bersih itu. Mungkin. Aku sekali aku malu cuci. Ikau. Kamu apa ini? Bersih cuma apa kasar ini? Hey, aman deh. Halo teman itu kok marifat. Ada don snake arti mana referensi segalung kapa wayo? Borsa gantang kapa ante. Bang. Ya Robert Agaru. Tidak. Baay'ee namatti tola miti diraamichi. Baay'ee tokko nama kofalchiisa. Ani garuu baay'ee ilaalee baay'ee kolfe. Baay'ee nama kofalchiisudha. Isin immoo waan jettan immoo hin beeku. Koomentii jalatti yaada keessanii naaf barreessaa isiniin jedha. Yoo diraamaa waan baay'ee namatti toludha. Waan ijoollee shamarranii obboleettii obboleessaa waa'ee jaalalleeti. Inni baay'ee mucaan baay'ee jaallata. Wachirraa inni hubatu jedhee yaada. Baay'ee jaallata. Isheen immoo yeroo kanaaf bootaa kennituufi jaalalti amma miti yeroo qabaa jettee duruma waadaa seesifattee turte. Waan baay'ee nama kofalchiisudha. Waan baay'ee irraa hubatu jedhee yaada. Videoon kiyya immoo yoo isinitti tole laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Warri maatii kun ta'an immoo maatii kutti naa dabalamaan isiniin jedha. Warri sheerii naa gootanis immoo guddaa galatooma. Ammallee dhumarratti illee viidicha diraamicha xiqqoo ishii daawwannee kaanee dhumarratti walitti deebina. Kan isiniin jedha. Akkasiif sirriitti hordofaa. Aysiinaan silammoo isa maaliif dhiistee dhuftere? Hojii xiqqoo qaba garuu nagaatti naadhaa meedhe. Akkasii? Haa ta'u koffii nagaa isaati miti? Nagaa dheeyye. Ajaana. Ooko. Mee siinaan waliin dafanii akka wal fuudhan gorsime silaa meeluu waan namni shedhaan jedhu dhageessu. Hayi siifuu koo. Anumti illee akkati yaadde kanatti yaadaa tureen. Meeluu. Siinaan baay'ee si jaallata. Mucaa gaarii dhammooti. Maal ta'a dhuguma akka obboleettiin kee kun jirtu tolee oonuun jette maal qaba? Adaadu.
Awwaa'ee fuudhaaf heerumaa yaaduus dhaga'uus akka hin barbaanne hin beektamte yaadaadhu. Yaanni koo kana fakkaata viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata borroon isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha yeroo biraatis immoo kuni diraamaa kutaa tokkoffaadha. Yeroo biraatis immoo akkasuma diraamaa tokko anallee yeroo binnaa laaffisee fuulduratti diraamaa isinii hojjechuu yaaliin godha. Kuni akka ofii hojjedhe miti baay'ee diraamaa kana waan hin jaalladhuuf diraamaan kun immoo haarawalleedha. Baay'ee waan hin jaalladhuuf isiniif dhiyeesse isinis achumarraa laaltanii itti bashannantu itti bobbohaartu jedhee isiniif fide. Kanaaf yaaduu barbaada. Afii keef waan baay'ee karoorfatta. Waan baay'ee yaadda. Anoo Ati maal siinan? Anoon jedhiin akka nama miidhame. Maal taate kun wajjin sirra miti? wantoota akkasitti kana booda waan karoorfatte kamitti anaanis na dabali. Si gargaarii olii wajjiniin galmaa nageenyu isa booda jireenya mataa keenyaa jiraan nameelu. Guyyaa jalqaba ol argine irraa kaasee dhimma kana akkanatti hin kaafne jala sarareessitti meen ture. Yeroodhaan kana kaasaa mataan dhukkubsiinaa. Siif waa'ee jireenyaa, waa'ee gaa'elaa haasawwan mata dhukkubbiidha. Tole, maal siif dhufu waan nyaatan? Maal siif dhufu? Hin qaanoftuu haasaa keessa gogaa erga garaana guuttee booddee gaafa maal siif dhufu jettu? Baay'ee waan si jaalladhuuf himedha. Ifooma bareeddu. Ifooma. Fira. Hojjettuun araasanii hojii ishee jalqabdi ree? Wiixata kana jettee jirti. Wanti barbaachisu nuti immoo bitamuufi. Biiftuutti meeshaan jira waan barbaachisan akka mijeeffamuufitti wanti itti agarsiifamuu qabu sitti agarsiifa. Baay'ee gaariidha. Caalbaasiin sun akkam ta'e? Caalbaasii immoo na jedheetu mana mana dhaabbanni akka keenyatti ragaaleedhaaf dookumantiilee barbaachisoo ta'an dhiyeeffatee hin jiru. Saniifuu akka moon abdii guddaan qaba. Jiraachuullee ni jiraata. Inni guddaan garuu immoo gatiidha. Natti hin fakkaatu. Maal ishee beektaa? Ulaagaaleen lafa ta'an baay'ee ulaagaalee gurguddoodha. Isaan irraan immoo faranjoota waan ta'aniif ulaagaa sana takka takkaan hordofu irraan darban. Irra guddaa garuu qarshiin qabsiifamu qarshii guddaadha. Dhaabbanni sana kaffaluu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Kunis carraa guddaa nuuf ta'a. Waaqayyoon na gargaaru. Amma kan sitti amanu beektaa miti?